Goona kanaan du'e garuu sheenaa qabadhu. Akkasiin nagootan kanaan. Dhiifama. Waan isaan irratti hojjetan dhala. An jaalalatiin yaama. Ummata faca'ee na hojii walitti ijaaraa jeetii yaama. Akkuma isin beektan kana ummata argee kana bifa hedduun itti duuluudhaan lafa isaan irraa ummata qabaataa hiyyoomsuudhaan qabsoo ummata Oromoo irratti biyyayyuu faffacaasan. Kanaaf ummanni Oromoo hundi garaan isaa mataadha. Ummata nan bakka jirraa walitti qabachuu jiru. Ummata direerra narraa faffacee shamarran irraa barachuu dadhabanii direerra faffacaan kana lammateen harkaa facaasoo maal jechuudha? Mee saba Oromoo naa laalame? Mee dubbii xiyyeetan naa laalame? Arra shamarran Finfinnee keessatti diree hunda irratti narraa dhangalaanii dargaggoon beenziila dhuyiti. Haawwan akkasii ummata qabaataa akkas godha jechuudha. Osoo ummataa kana obsee jiru kulaa sharrii natti banuun maayesho. Isin waan feetan goota rabbiin kiyya isin wajjin jiru. Naa hojii jira. Tumsa caalee Allahuudhaan qabaan ummata kana irratti. Saba Oromoo hundaaf. Dhufnee wal qabnu waliif qabamuu haa barru wal kabajuu haa barru. Namootni kun sirra beeknee yoo taane waanuma wal qabnuu fi namni tokko nama isa qabu yoo dhabe hiyyomaadha malee nama kanatti isa jaalatu kan dhufee isa qabu yoo argate hedduu kabajamaadha. Waan si jaalannuuf si qabaa jirra. Dhaabbadhuuti waan ummanni kun siin jedhu dhagahi abuyaayaan hedduu saahiba keetii wallaahi rabbi waliif isin adiisu waan inni siin jedhu dhaggeeffadhu. Ani yaada kiyya xumuree nasrii aanoolee nagalchuu keetiif hedduu ulfaadhu horaa bulaa deemana. Ayyee Khaliifaa galatoomii. Amma mee Abu Mu'aaziin dubbisnee hamza dabarre tokko afaan isin qabe waan ta'eef. خيري ورد بطنا أقول السلام عليكم دولان درسي أنا ما تقرأ قرتي يعني خان قرتي ركنا الرقابة جيتيس نمني نجرو أكرم فاي نمني والجاملة كماليس دوري را قرتي إنزلي في خانون ده بكت وانه دو خيسة ولين ده برسني نيم بيخانون فارنكاو ولين هنيان ولين هنبرني ولين هندلين نرتين كابين كاركانين دبدا أنا وان جتشون تيجي دو بنا فاني كابين ما أنا ما فان أنا جتشي يو سنتان ليسي سيس نرب سنا كاس اللي نرب سنا سيل نرب سفينتا وخلص نرب سنا راس بورو سنا نرب سنا اللي نرب سنا تيجي هسا ونديم أبو باز ليسي هاسا كياس نين هسا كابا نورا كابا يو نما نمني كم نمني كم مجرو يو خان أنا زيدو نبي خسلا بيجتنا ولين جيران دوكي ورا خاف نماي so وان سنجو لقي فدا وان جري جرخينيا أنا راكي نما تكان كابو أنا كمال أين يجلس إبسون ديم كدير أين يجلس إبسون ديم أورومو مرة هون تخيني كمالين خديرين أنا أورومو والكتا كمنا أمو ليفلي درجتي أنا في كدير ملتو والكتا متي وان أورومو قرأتي واتكم قون أورومو تناف قرأتي لغايو لهمني ديمين نما نتجالا نما رنفاتي متي كدير كينيا كان قطاتي متي نما خنطوكي كان الرادو فينا مميرسي نجر الرابورو ستدبنا بر كبجا سلا كأين يتني كمال سلا كبجا أبو يحيى فوقو كبساي بيسا خالكني قويا بكم إساتي ميدا ماجرو جدتي يونم لمولولو لفاتو جدو ميدا مجانا أبو يحيى في أنو هنكا غرتي والأفان غرتي وانجن وو ما كمال كان رتي مؤمني بولا تكتي يرو هند نبي محمد ديبو نونجي جركين يو حديث كان كروتي هنديبو قويا تكو دوغور كاليس برو ما كان خيسا كمال وقامي كغورستان جركين وقامي كغورستان وانو مع الرئيس انجاتشو جورتانين تاني فرطا ساني نوتي إسافي كدير ولي أرارسو متي يو نيفي غرتي سلا إني Yo aku ada saya kayak Indebit siduba senaman miliena to koyo nagar siduba senaman miliena to ko ana gor dari atinam gortin umman ni birana islam ni biram malu makane de bira to konne sidiru to nete sibobe sigube ma wadi gora wala sigubu jira sigu nigubatte a'udhu billahi minash shaitanir rajim bishan zamzam dugi a'udhu billahi minnaka kare me tu wala hawla wala quwwata illa billah Ayeshan, seraga babsa, inshallah. Akkana gooti wanti ansaka isa hin baasa. Malee rakina maal narraa qabda? Rakkina sirraan qabu.
dhaggeeffatu yaada namaa dhaggeeffatu yoo fayyaa qabaatan dhaggeeffatu daqiiqaa takka dhaggeeffatu hin deemin badii hayyuu keenya arrabsite ati oromoo waa takka goone oromoo waa takka goone dhaggeeffatu Tagay waan fi awana ma dhaggeeffatu jinka Dina Sriman arrabsite Dina gara na sokun barbadu la system asati wallahi gara amal boru ka be video dhaggeeffatu kamal ana ma jira dhaggeeffatu Abu zero tokko ni jeda borule ni jeda borule zero tokko daba ni jeda borule narana chakan Rabbi sodaadha namicha kana narraa dhaaba. Rabbi sodaadha namicha kana narraa dhaaba. Akka waan ji'a godhan. Mee Abu Muaz miyuut godhatanii qoy. Hinaaffaa. Arraan kaamsaati. Viidoo anaafati. Miyuut godhatan. Anaafati salaam walirraa hin qabnu. Miyuut godhatan. Hinaaffaa si godha. Ati maa ambar wama namticha kana kadhatanii fitti na ajaa'ibsiise wama isaaf jettanii taa'imee ajjeettanii maaliif akkas gootan isa. Nama gugurdatu as ture. Zizo mee qoy atillee amma dhufte namoonni as ture kunillee wallaalaa fi illee miti. Okiin faayidaa ho'i maallaqni itti nuu kafalan. Nama kabajne nama nasbi. Jirru nuti ka jenne kadiiriin arrabsuun kee dogongora dhiifama gaafadhu jennee malee kadhataa hin jiru. Dogongora isaa itti himnee akka Oromoon. Nasri an akka kiyya garuu kadir dhiifama gaafachuu dhiifama isa gaafachuu akka dirqu jirtan na fakkaachuu jirti gama kiyyaan kan na mul'achuu jiru. Akka nama dirqu jiruuti isa. Silaa dhiifama gaafachuu silaa dhiifama osoo dhiifama gaafachuu barbaade durumarraa gisee waliin dhuftanii raa'u dhiifama gaafachuu ni dandeenya amma isin dirqu jirtan fedhii isaa malee. Namni tokkollee dubbate. Nan dirqine eebaan beeytu nan dirqine ani haasaa isaa jibbe malee laayibii kiyya irratti dubbadhu obboleessu. Ani Abu Muazima waan mala deeggadda nan godhina. Gubbaa teenya halkanii guyyaa si jecha iyyaa ooluuf hin jirtu. Amma harka ol qabii dhiifama gaafachuu irra gaafachuu irra ni ga'a maali? Carraa naa kenna nan tumura. Ati eenyu oli halkanii guyyaa nama kuma meeqaan bilaalchisuu barbaadu. Harka ol qabii dhiifama gaafachuu ati hamaa lamdallaa eenyu goone? Hamza. Moodii kana maaliif nuti wal beekna? Ati moodii kana isaa miiseenjira qabdee harkaan wanni qopheeffattee namni haganni nalaalu qabattee karaa dhaattee dhuftu kun nuti si beekna. Ati maaliif kijibtaa gubbaa teessee harka ol qabii dhiifama gaafadhu bakka ni ga'a. Ati obboleessa keenya wal qabanya. Harka nu gufini. Yeroo tokko haasaa nama jaarsummaan ta'e nama faame maal fidee barasiisa. Meeqoya haroo si galchuu lakkoofsa tokko carraa naa kenna abboo isinii xumuree baale. Okay, meeqoy Hamza dhiifama si jalaa gabbuusee haroo ol galcha yeroo tokko naaf kolcha Hamzaan garuu Sheekh Kamal amma gama sii qabii kan qabne namuu dubbatan ziizoollee waa yaadu ibsate nabiilillee ibsate nuti jaratee carraa naa kenni hicha afaan amaaraa beektanii afaan oromoo isitti beekti. والله سنرى Nasri maal jechuu kan keenya كمال أبو معاذ خلاص ستوب أبو معاذ. أنا بسأنا ما ولدت نراجع مؤمنا مت إسلاما بخديري أنا كنا ركنا مال كبا كبا دامي درا. جارتي سرافون أبو معاذ كبا أنا ما كنا والله إسين تقوسي والله إن قوسيتان يا شيخ أبو nama kana qaba sitti nafa ilmaati qabdu nafa bakka bijira wallahi tallahi nami na bosse an harakatu makenjibad are wani sitti nafa sinjiban amerika jiru zido ati hamine na tikbatuni lenka sirna lenka gadi boy hada gode buaden gatti berata ina rabsi akka bejo video ke na bire jira meeqoy ka jara na dubbi ma de kitaba waqafama olu dubbi waqata sura kan ke garagalche sita carra qofana kenna assalamu alaykum amma tabira diftani difama ni gaafatamu hin gaafatu dabara amma wanni astaw jiruf difama difama yo gaafatu betana jesu da nabil
نجيت ودا شيخ كمال warning barbaada Kana sheekticha na ya jaasa waan kanatti na dubbatu lachisa. dubbata carraanaa kenna saboo oomsaa karam sodaadhaati waan sirraa carraanaa kenna hin dubbata carraanaa kenna hin dubbata Nasri mana hoogani ka Nasri mana hoogani Nasri dheera maqutaadha namni akka walitti haasa'uu hin ta'u nama waliin araarsina jennee wali araarsina jennee as ta'aa jirra jedha nagayaa jira meeqoo yaa jira namni jala dubbataa jirtan sun nama wali araarsina jennee ta'aa jirra dhiifama haa gaafatu jennee ta'aa jirraami namni kabajaanee hundoo taayimii isaa eeggatee haa haasa'u taayimii isaatiin ala kan baane amma waa wayii as keessa argaa jiran waa wayii as keessa waan argaa jiru kana ammoo waa wayii as keessa argaa jiru kana dhiifnee ijaan walloluu dhiifnee gurraan walloluu dhiifnee harkaan walloluu dhiifnee afaaniin walloluu dhiifnee dubbii yoo ta'e mee qoy haroo qoy kamaalilleeni dhiifama yoo gaafate jechi ana ahmadii nasrii jenneen hin gaafadhullee yoo jedhe hinga dubbii walit dheeressuun mataa wal dhukkubsuuf wal xiqqeessuu ta'aa jira waan natti mul'ate irraa kanaafi dubbii kamaalii dhageeffadha waan kamaal jedhe gorsa yoo tahe kamaan namarraa fudhataan jiru namni isaaf waa jedhaa jira inni immoo gartee gas immoo hin lolaa jira nasihaan kamaaliif godhamaa jiru ka ebaluu hin fudhadhaa akkasii miti kamuu kiyya Abu Mu'aaz illee kasit dhufeef jaalala keetii fi namni hunduu nabiilillee wani dhufeef jaalala keetii fi namni jaalala keetiif as ta'a warri haasoftanillee laagaa walii keessaan haasa'ina dhugaa dubbatu karaa qulqulluun nu haasa'a karaa qulqulluudhaan haasofne walii nama fixuu dandeenya malee kanaafi walirratti haroolleen amma dhufe mee Abu Sabradiin wal jalaa dubbatu lakkii Naasir waa takka illee as keessa hin jiru namni wanni as keessa waan takka illee hin jiru dhimmatte carraa isa kamaali Sheikh Kamal Hannabi Sheikh Kamal Agolo Bubakar ayyaa ittoola dubbii keessatti wanta afaan deebi'uun gaarii miti wanti afaan deebi'amu hin jiru mee yeroo tokko carraa naa kenna laal jalqaba irratti namni nama araarsuuf dhufe dhugaa walitti na jaran barcumaarraa walii kaan malee dhugaarraa walii kaan namni nama araarsuuf dhufe nuti kamaaliinu nama waliin arrabsini artistii Oromoo arrabsuun kee galata jennee dogongora jennee ittimuuf akka dhiirrillee dhiirsa qabdi jedhan akka namni walirra jirutti walitti himuuf as dhufne malee kamaaliin kadhaa dhufne nuti tokkoffaa lammaffaa warri kabajaa walii qabnu rakkoo kana furuu dandeettan osoo jennu rakkoo biraa rakkoo irraan dabaluuf yoo kadeemtan taate itis giditshee wallahi hin fokkisa sababni illee rakkoo furuu danda'uudha qabdan malee rakkoo irraan rakkoo biraa uumuun kamaaliin arrabsuuf kamaaliin wal arrabsuun hiikaa takka illee qabu maqaalee namaan qabu mataa nama cabsa malee jecha sharafa namaa gadi hir'isa uummata Oromoo afootti kanaaf faayidaa takka hin qabu warri isa waliin inkaa salaamtaa keessa seenaa jirtan dhiisa bakkuma kanatti dhaaba haroo daqiiqaa tokko qabdaa fayyadamii sana booda qajeela gara kamaalii dabarsinaa kamaaliin nuti kadhaa osoo hin taane itti himuu fi akka dirqamaatitti illee akka Oromoo walirra kaa'utti akka wal qabatutti itti himnee kadirra dhiifama gaafachiisuuf hinne malee jaarsummaa dubbatuuf miti jaarsummaa tiktookii kana booda illee jahannamii naa seenu teennee dubbatuuf yeroo hin qabnu haroo carraan keetti dubbadhu gara kamaal dabarse fayyaadee Assalamu alaikum akkami jirtan obboleeyyan keenya gisee dheertuudhaas jala teenyee isin dhaggeeffachaa jirra ammoo isinirrallee beekee osoo hin taane akkuma nama wallaalaa takkatti haalli as gubbatti deemaa jiru kun haala bifa araaraan dhumu hin fakkaatu yookaan bifa afaan nagayaatiin namni walitti dubbachaa jiru maaliif arrabarraa jecha wal fudhachaati namni wal harkaa butaa jira jechuudha waan san ta'e jecha yoonii fi namni dhiigoon isaa wal hin taane araara kanarraa kan isaa miit godhatee kuma dhaabbachuu yaanni walitti yoo walitti hin deemu ammoo hangi yaanni walitti deemu walitti dubbadhaati yaada kana fitaa nurraa araara godha waan kana innilleen kamaalilleen haa jee hin diddaa hin qabu miti diddaa hidhutti hin jiraas hin jennu waan san ta'e jecha kunoo inninis nu dura jira dhiifama gaafateetuma inninis obboleessan isaa kan walitti balleessan akkasitti walirraa haa fixanii haa gabaabsanii bikoos xiqqoo nutti dheeratte bikoos walitti deddeebi'ee ibduuba faa deebi'eeti waa faa gisee dubbanne akkasi waan nu dheerate jecha kunoo kamaalis waan jiru haa dubbatee nurraa fixu rabbi sodaadhaa asuma nurraa gabaabsa hayyee taate harootii እሺ ገለቶ መተለ ሚውት መጎዳቱ ከማል ከ በከኪየ ኩለ ዋምብራቲ namni ሁንዶ ዱበቴራ wanti hafe tokkollee hin jiru annama kamiifuu kabajaa qaba garuu wanti hafe tokkollee hin jiru amma mataa haa hiinu qajeela daarektili gara kamaal dabarsina kamaal carraan keeti
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا أبليان كيا ركو قلتي وان قلتي نمر أنا قلت مالي سبب رب مرة تاتي فدي كنا مالي أسيت والقوم كوني تقدير ربيت أني ركو قلتي رجع كباب سيتي ندي بيتا تمرو بجدي مالي في نمني كوني مري وان ترى كان أرجع ديفي أيواني تيسي تكوكي جرو دعاني مي أو جترسين الركو بوليسكيا فيديو إسارجي جنان نمني دي بشيرنا قدنا نتجمده لا بيروف كاي تانكيو جدين بيرتر قالت فدي فدا دي جمعناته إيجا ومني كاي جنان دوان ككذا كان أنا مجرون أنا مالتنا رباني بيل لكن Ufuma uf bira bante malee namni banne tokko illee jiru itti fuufaa isaa kee. Sagaleen kee jira? Miyuuti. Even aniyyuu miyuutii jala jira. Anuu ufiyyuu miyuut godheera. Sima biraa dhageeffataara. Melike? Nasri, angeni de bi wo indu badala mali wo inan baduma ha wa ambrati mitlaki aro ambrati anu madebi odisa kamalu ega sani mit hero takana daga yes annama dimma fede kaisa senin be ko titi namni asuma keessa teessarin itti bilbilta dhagaya majarana Itti fuuf. Nabiilo soo. Nasri dhagama Inni agama itti fuufi. okay go ahead sagaleen kiyya hin jiraami Hin jira. abboo isin ganna saka ay obboleeyyan kiyya alaa kullaaliin ana akkuma dubbiin ganne abu sabradinatti bilbilee waan kanaa fidnuu naan je ayyib waan naan jettan fudhadhe an viidiyoolee akkana godhe mana banaa sheerna irratti godhaa jedheen oduma isa eegu amalli kiyyanatti ka'ee dursee laayivii seenellee waan kanarrallee dubbadhee artistii keenya jaalatamu aktivitii keenya kabajamaa sheekota keenya daa'ii keenya kabajamaa risaalaan ati naa ergite tun nee bargannan tarre mata jabinna kiyyaaf naa liqinfamuu didde deebinsi deebise eega si mufachiise dhiifama naa godhii dhagaa rabbii guddaatiin si gaafadha jedhee dubbadhe laayivii kiyya irrattillee eega mana kana eega na waamtanis akkana jedha oromoon guutuun an kadiir martuu lafaa ka'eleen tuyde deebii an deebise santu rabshaa fide namu akka yaadutti deebisa namni si gorse fudhadhuun isinni fudhatuu dandeettan anaa yoo gadi hin tarin aannan illee abbaa gadi taree liqimsa naa gattaruu diddeen maa gasi taruu diddeen waan biraati laakiin deebiin deebise sun nama kabajamaa hayyuu kana eega isin mufachiisa kadiir kiyya artistii keenya kabajamoo nama guddaa keenya sitti balleesse dhiifama na tolchii jedhe ilmaan oromoo kanaaf girri uumtanii mataa raasin abu mu'aaz kas gaafataa jiru an kadiir isii miti ummanni keenya beeka kanaaf jettanii daalaana taatan Astaghfirullah lazim. kanaaf jecha zanniinatti baddan oromooti yana uffalcha isintu na boonse itti boonaa na boonsuuf abu mu'aaz akkas jedheefi miti tana keessan baya isin qabaa boone galatooma maqaa rabbii guddaatiin na uffalchaa jira salaamu alaikum xumureen jira waan naaf yoo jiraate na gaafadhu asli nasri Wanti an si gaafadhu. Oi, Nasri. Ana fi Sheikh Kamal wali no khani filis kutak. Sheikh Kamal kiya. Osoo dubbiin tun bakka tanallee hin gahin wanni kunillee abriin tunillee bakka tanan dhufin oguma san wanni kun akka nurraa dhaamtu jee siwaame bari natti bilbilan mali awwala waan kee dubbataa ture abu sabreddin natti bilbilee dubbii tana infidha jennaan sitti kennee xayyibii jedhe sheerriyaaditti gidee isin ergattanii haasoftan achi ture sheerriyaadi haasaa kana na hadheeffatanii Kamal Abdallah dubbii zura ammallee bodii ufitti deebi'anii zaalaana ta'uu mallattoo kana arge aareen laayivii seenaan mata masheekatittu maa dhugaa jirtu yoo dubbatu dhage amma Sheikh Kamal dhage amma si takkaffaa dhugaa dubbachuudhaaf dhiyoo tana anaatu si dawwalee sitti hajjimsii fi abuyaa illee nama biraatiin miti illee obboleessan kee abuyaa kana biratti illaa damu ana akka obboleessatti dhaamsi angabaabaa si dhaamu abuyaa illee ummatti nuudhaan maaliif jennaan nama kana hundinuu halaalaa si beeka namni
قالوا أمو أن سد ولي المدينة رتي تمغرتي حجاجو رتي سولي ناسوي نادلي درمتني سيبي أقول لهم وأن قتي أتخفلات وتوانين بيقوم كان سيرام جرام دقيقة أكنا نمني قتي قتي بنادي نمني متى أقدر قلتي ما جوسني اللي أنا ما أتبيسه مدة درو في سيد ولي يبتو كنا كانوا تين قبل بي همال كي يخوض تروح راتام سجيتين أكس هاي أنا جبتي روس أما اللي تبي أما تامي إيفهم بودا دوتين جرت إيفهم بودا دعاسي ممن نزل جبتني لين ربي يوسف داتن جنا جل دمتين أرسينا نيس انت كيسنا متى تجرن قلتنا إلما نماتي خندقهم قريتو كل نجو كمال أما بود أمو ويا الرا بود أمو سخابنيا سجالنا أكا المرمط أكا المسلامت بكا قداسي كمنا جب قرتي أمبراسي بين كمنو نمن كنون جي ليشر لما داب قرتي أكا نسي دبتو جرا أبو يا جزية قرتي آتي قرتي كشو وانت كقرتي آتي بوته أكا أبو يا كون اللي سمدي ركعت أو بريز خير هريا خير وتشين حرام سنكيس جبتني والله أنا ما بكا وانين واحد دوس يو جناسي بيوقف يغني خلنا سنجوجو خنافو أما بودا أجندا كما قرتي خيستو أمتي واحد إيجادي خنان متصل جيبيني إن شاء الله أكو مدراني تي قرتي خادمة سنتي ربي سيف حديثو عمري ديردو هم توسر راقبو أما بودا وان نما ديني تي وجين وان قرتي أمتي قودا أنا وجين ولدي أفو نتي تقين قالتومي أما دي فما قابل تقين كديب إني برا ورقة سرقتني اللي جرخي واتو تشوف نملي ما قدمان دو دي فما كجودو دي فما جيمي دبي تكشكيناتي في دبرتني دبتنا كنا بود همالي لنا ربو نتين ديفين أني أمسينا نام مندوخان همالي لنا وان تكون جين ورقة تيجوا يستين لين كيسنا إنتونا سني واجب أنا تسني واجب قالتوما ما ماكس أورومو تو كتو مال جت سني فكاتي هاركما من هارتين على اللي هاري جدر نوتي مرتو المان أوروموتي وبولي ينكي هاردا دكتور أصلي كون اللي وقابيكا شيء كمالي كان حاجة إنداس دوه نبرة جرافي متي أصلي نمو ننقرش نبولشو أبولو ما ولك أبنا هندانو وقابيكا كمالي كان يودم لأربسو نمني راقولتاتو أول شيء دكتور أصلي كان ما أي ردابة ربي دوغانو هادو بسو والله حاجة إلمي نما ردابة في حاجة نمني نما راقولتاني توري همي ليه تعافي توري نما كانو غارو بكا إني بلسير لي ما بيك بكا إني تولجن لي ما بيك أسوما بيكو غارو ردابة تاني توري همي ليه تعافي توري إيجي هردمو كدير إنتانان أصلي لين أوسا دبي غادي بهيوان جدون جدي بكافت أما أبو مصابي كان أبو مازي كان اللي تكاك أمان اللي هاجن هو ولا جري ولون أجري ولون بيكني جرو جبيسة صدركا كنا وانت جاي هنجر هردا